Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota keenya baga nagaan nu eegan isiniin jecha gama keessan deebinee jira. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyyaa baga nagaan ittiin isin jaa kun arrallee dachaane warreen du'aa nu gootan gartee kunillee gartee galatoomaan isiniin jaa arra kunoonaa fi abbaan mana kiyyaa walumaan dhufnee jirra. Insha Allah yoo rabbi jee gartee amata gisee kana gartee maaliif rabbiin nuuf kannaa Asumaanuu gaa Oromootanya maaliif ani yeroo har'a gaa wanneen dhufe gartee viidiyoo haala gadhiifne irratti namni tokko tokko gaa gartee kan duraan nu godhanillee ni jiranii. Asumaanuu gaa kan gartee akka nuti gartee duraan boonyisanitti nu waliin boonillee hedduutu jira. Kanarraa immoo maaliif rabbiin alhamdulillahi kanarraa gaa wanni gartee dhufe takka hin oolamtu kan hundarraa sabbaruma barbaachisa. Nutillee wanni gartee waan kana gartee viidiyoo gartee kana isin gadhiifne keessatti waan duraan gartee maatii teenya taatanii kanarraa immoo kana keessatti illee namni gartee jechuudha waan gartee komantii jalatti waan takka takka osoo ta'an baafate waan namaan ijoollee ni jira. Sanillee garuu maaliif inni nuuni arga rabbiin tokko nuuni arga an waan biraa hin jedhuuni innilleen akkuma isatti fakkaate ilaalee jechuudha akka komantii barreesses haa galatu. Maaliif ilma namaa jechuudha inni sun yookaan tarii osuma gartee viidiyoo sana ilaaleen komantii barreessuu danda'a. Kanarraa mee komantii jalatti isinis nama gartee san osoo nama kan ta'u arguu dandeessanii. Haa ta'u rakkoon qabu garuu nutillee egaa waan gartee duraan gama keessaniin gartee isin maatii teenya taataniif gartee nuti rakkoo teenyas bal'oo teenyas isinitti himatu ture qarras baanee kana hunda dubbanne. Garuu kanarraa rabbiin alhamdulillah waan gartee isin raabbanneef deebinee jirra kunoo waan akkanaatu nu mudatee jennee gartee keessa isin ibsine akka gartee jechuudha waan isin nu gaafatu hin oolle san isin himne jechuudha. Maaliif namni jiru gaa gartee waan waan jiru hundisu maaliif waan isinillee duraan nu beektaniif asiin akkanatti isinirraa gartee hafnee dhabamuu qofa osoo hin ta'in gartee as deebinee gama keessan waan akkanaan nu mudatee isin jechuu egaa kana hunda dubbanne asumaanuu gaa Oromootanya warreen nu jajjabeessitanillee baay'ee takka galatooma akkuma gartee jechuudha nama gartee hedduu kana keessa namni nagaatiin ni jira hamaan ni jira jechuudha. Kana keessa gartee kan gartee jechuudha rabbiin gartee laaffise kan du'aa'insaa qeebalamtuu hin oolamtu meetii jecha dhufnee. Kanarraa gaa rabbiin alhamdulillah inshaallah olii isinitti as deebinee jirra rabbiin haa jiru maaliif garuu guyyaa guyyaadhaan dhiyoonni fi gartee nu ijaa dhufne jechuudha isin wajjin jirraan isin Oromootanya ati qabdu. insha Allah wallahi yoo gartee rabbiin nu wajjeessa kana maa wajjeessu rabbii nuti jechuu hin dandeenyu. Yoo gartee kan hojjetu taate guyyaan gartee isinitti dhufnee wal jajjabeessuu dandeenyaan jedhanii Oromooti yaa baganaa jiraattanii akkasitti wallaahi egaa maaliif koomatii biraa barreessanis akka fedhetaanis maaliif waan naaf abbaan mana kiyyaa gartee aarri nu gidduu dhufesaniif yoo ta'e gartee aarri kun maal nyaataa jechuun namaa kun gartee karaa meeqatti hiikamaa garuu maaliif sababa wanni hundinuu wanni rabbii kana biraa hin ta'in gartee خلاص وجاء اسمه خلق سنغرتي الرا أصلا كانوا أغرتنيتي ورتي ربي كلام عن قبل جرا وان إني كلام عن قبل إلمنا ما غرتي مرتيسو هندن دو ديبسو له هندن دو يو غرتي مالين نما ديبسه نان غرتي نو ديبس الرا نديبنا أبدي أبابي خيو مالين نما ديبسه وان قدام كده كغرتي bakka laasaati nu baanamne bakka meeq ageeffanne waan sheenaan nutti namne maaliif waan kana irratti waan jidduuti jechuu turan. Wanni jedhanii waa saniif mire naaf atillee wallollee sababaan iyyoo irrattillee wallollee lolli ni jira maaliif kaleessa isiin hin qoodin arra asoo naaf yaate akka feene walgoonee isiin rabbiin fuudha jechuunis himeen. Ayyaana dhageessa namni tokko dhugaadha waan fedhe yoo nama daa'imarra wallolee gaafadha. Dhugaadha namni kun yoo waan fedhe jees osoonii fi gartee anaaf si gaafatu osoo hin ta'in nama biraa gaafatanii nama biraa irraa baruu danda'an karaa gabaabaa. Kanarraa immoo namni gartee jechuudha ibiddi gartee abboomaa irra bu'ee gubaa akkuma jaansanii gubatteen beektu tanaaf ibiddaan taphatta akkuma jaansan namni gubatteen beekne jechuudha ibidda akkuma argate taphatan
garuu kanarra waa hundarra hamishi namni kun irra caalaa jireenya gartee jiraatu kana keessatti nin du'aa beekuudha qaba. Abbummaan fedhe anas taatus jechuudha abbuma fedhe warreen gartee nu hordofoo kana keessa namni gartee du'a oolu hinuma hin jiru. Guyyaa du'anillee si beekani. Egaa maal nama guyyuma isaa eeggataa jechuudha. Kana lama kana qofa beekuu qaba. Kanaanillee garuu namni namatti qoosu innillee yoo tanaan gartee kan qoosu taate rabbii tokkochaatu isa argaa. Kanarraa yoo inni fi gartee waan akkanaa faadhaan namni gariin namatti qoosaa namatti ajaju. Kanarraa immoo rabbiin alhamdulillah Oromoo teenya inshaallah gartee waan gartee isin nu jajjabeessitaniif kunoo arallee dhufuu dandeenye. Kanarraa immoo inshaallah bal'inaan walitti deebina wajjinis jirraan isin jaa. Maaliif egaa garuu yoo dhugaa dubbanne ani gartee dhugaadhaa akkuma isinillee beektan amma osoo hin ta'in inshaallah turtii keessa egaa yoo rabbiin jee waan gartee isinirraa gammaddan waan isin gartee isin inshaallah itti bashannantan naafi gartee haati manaa fayyaatis kunoo ni jirraa. Maaliif rabbiin alhamdulillah nutummaan gartee jechuudha wal bira jiraannee du'aayii waliif goonee wal jajjabeessinee asiin as geenye bakka kanaa geenye gama keessanillee dhufuu dandeenye. Maaliif namni tokko biyya namaa keessatti gaafa gartee rakkoon takka isin mudatte abbaan manaatii fi haati manaa yoonii fi isin gartee kan dhukkubsattu taate isaatu bishaan itti qaba. Obboleeyyan isaatis ijaartuma isaatii jechuudha. Yoo inni kun dhukkubsatee jiraate mee gabbee irraa sana eenyutti himata akka naannoo dhukkubaa haakama keessa namni ijoo ni jira. Yookaan haadhuma manaa isaatu fuudhee ta'e jechuudha haakama keessa jechuudha. Yoonii fi gartee isin dhukkubsattes isumaatutu jechuudha akka gartee namni kun biyya namaa kana keessatti wanni walitti dhufu wooma gartee lama jechuudha. Kanarraa maaliif tokkoffaratti ijaarsa ijaartii walii ta'anii achi booda immoo bakka obboleeyyaniitis walii bu'anii bakka haadha abbaatis walii bu'anii walii ergamanii jechuudha. Maaliif walii ergamuu jechuun osoo nii fi gartee namni kun haala jireenyaa keessatti bakka isin gartee dadhabdettis gargaaree innillee bakka dadhabetti jechuudha wal gargaaranii waliin jiraatanii jechuudha. Kanarraa yoo gartee arraan tana inni kun dhukkubsatee mana keessatti hafe inni dhala haa taatu dhiira haa taatu akkuma gartee waliin agarru jechuudha namnummaan gartee jechuudha maatii keessattis himuu hin jiru jechuudha. Abaluu kun akkana ta'ee akka bakka kanaatti du'ee nuti Oromoo teenya jechuudha duutii gartee dhugaa dubbanne keessaafu namni gartee biyya namaa kana keessa jiru baay'ee takka roorrifamaadha. Kanarraa rabbiin gartee nu haa bilisoomsu rabbiin gartee warra gartee namaa dalagu miti warra ta'uu fi dalagatu rabbiin haa godhuun isin Oromoo tiyya an dhaamsi hin qabu kana dhaamsi gartee kana keessatti isinii ibsa keessatti jaarsaa jaartiin tokko wanni walitti dhufaniif jechuudha waan akkanaatii isiniif kaasee ture. Kanarraa immoo namni gartee hin fuudhin illee hin fuudha dhugaan isin hima wallaa bullaa jiruun addunyaa tunu isin waan gabaabduu waan taate. Kanarraa namni gartee arraan tana ilmi dhiiraa tokko osoo gartee biyya namaa kana keessa yookaan Saudi Arabiyaa kana keessa nama hedduutu jiraata. Osuma akkanatti dalaguu kan namni ajjeese osoo deemuu du'e hedduudha argaa jirra jechuudha. Maaliif kanarraa haadha abbaan isaanii ilmi keenya kun yoomuu manuu galaa jaaniituma ta'anii eeganii akkasuma dhala haa taatu intalli teenya tun yoomuu dhiiroo biyya namaa tanarraa galtee osuma gartee jaanii eeganii hedduutu lubbuudhaan darbee jira jechuudha. Osoo haadha abbaan gartee dheebuu isaaniitu hin bahin osoo laalaniitu hin quufin waggaa meeqa addaan ta'anii kan gartee gara akhiraa deeman hedduutu jira jechuudha. Kanarraa rabbiin alhamdulillah obboleessa kiyya obboleettii tiyya bakka jirtanii umrii isin haa dheereessu warreen haadha abbaa qabdanillee nagaan haadha nu haa galchu. Kanarraa immoo kan gartee haadha abbaan isaanii gartee fuula rabbii deemanillee asumaan raamata rabbiin haa godhuu fi isin jenna. Angaa dhaamsiniin qabu kana inshaallah haa tajaajila. Hayyeeta akkasitti gaadhaa waan hin jiru hundaa fixee jirta.
akkasitti waan jennaagaa hanga gartee fiidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nagaan turaaraan jaalalleen salaamtatti dhaamnu dhugaate. Asumaan ugaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya osoo gartee fuula guurree osoo hin ta'in osoo gartee teenyee arraan tana maaliif wanni kutte namni gartee jechuudha waa hundaa'u obsa barbaachisa. Kana hundarraa'u inshaallah Oromoota waliin jira hanga gartee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagaan nuuf turaa isiniin.